kanuma yaada irraan qaban gaaffii irraan qabu yaada dhiira namaati. Asaffaa dhiira namaati. Dhiira ta'ii jiraadhu jedhee nan dhima namaati. Dhiira namaa dhiira. Ati dhiira maqaa dhiiraa qabda dhiira ta'ii jiraadhu. Annama miidiyaa irratti bahee akkasii dhugaa jirtu haadha manaa qabu daa'ima qabu ijoollee jiru faaktii dubbatu argee hin beeku rabbi si gooftaan si eebbisu rabbi si eebbisu akka tamantetti. Amiin. Kas. Ibsisha. Nama taa'utti Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh akka gaarii nutti hima. Dabarsa kan. Wallahi wabillahi haqa rabbiin dhoysuwan. Abbaan fedhe osoo warra kennallee taate osoo zarii kiyyallee taate haqa rabbii jedhu dhoysuwan. Jabeessi. Dubartii onneen madoote subhaanallah. Sheikh, dubartii irra fuudhaa jaaniitti TikTok kana lubbuu nu keessaa baasan hadiisuma kana nutti deddeebisan malee dubartii keessan jabeessaa hin je'anii nuti jajjabeessi dubbitan. Caqasisii naaboo warri dubartiin fuudha jettu caqasii abboo ana waliinuu anillee dhiira jaartii manaa qaba. Rabbiin Quraana keessa fuudhaa jedhe hagam sadillee haga afuriin wayyame garuu shartii afur ulaagaa afuriin si hayyame. Waan si duuba jiru laali waan ammoo Quraana bichaan kana waan si duuba jiru laali. Hadiisni maal jedhe jechaa laali. Awwalan quwwaa qabaachuu. Jabeenya qaamaa qabaachuu. Quwwaa fedhiidha maraa. Quwwaa fedhiidha. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam halkan takkaa dubartii sagalirra naannawa. Dhiqaansa takkaan halkan takkitti dhiqaansa takkaan quwwaa qaban isaan awwalan quwwaa qabaachuu wathaaniyan lammeessoon ammootiin jara lamaa wal qixxeessuu danda'u tana gadi qabdee tana gadi hin qabdu dhumatesi wathaalisan duniyaa qabaachuu soo duniyaan qabaatiin akkanuma lafa ol ka'een fuudha jechuun hin danda'amu qassamal fuqahaa warri fuqahaa fuudha kana bakka shani qoodan akama fuudha nama fuuti isarratti waajiba taatu jira dirqama irratti taatu jira suni akkami jennaan nama fedhiin matarra kortee zinaa sodaate ufuu duniyaan qaba fuudhuun dirqama isarratti nama haraama irratti taate jira nama haraama irratti taate jira namni haraama irratti taate fuuti nama akkami jennaan nama duniyaan qabne nama fedhiillee hin qabne fedhii wayii itti waan shaawaa wayii hin qabu duniyaallee hin qabu isarratti haraama fuudhu nama fuuti isaa sunnaatu jira suni maali jennaan duniyaallee ammoo harkaa qabaachuu dhabu laal fedhiin hima qabaa garuu ammootiniin kasraa rasuulaa fedha rasuulli isiniin heddummaachuu fedhaa jedhan guyyaa qiyaamaa sunnaa sanitti dalaguuf jecha nama fuudheen dalagadha jedhee dhibaa ka isaa baqqa'u jira ka isaa baqqa'u akkami jennaan nama duniyaa qabu fedhii hin qabu garuu isaa bakka waajiballee miti sunnaallee miti isaa bakka dhibaa jedhama duniyaan qaba fedhii hin qabu garuu fedhii shaawaa hin qabu akka Ustaz. Amma duniyaa qabaatee yoo fedhiin qabaanne yoo jaartii takkitti mana jirtu iyyuu quubsuu hin dandeenye wanni inni dubartii manatti ol guuree dararuuf maaltu jira ree? Ta takkittiinuu dhibaa jenne takkittiinuu ka fedhii hin qabne ka duniyaa qabu takkittiinuu dhibaa malee waajibaa miti sunnaayyuu miti. Ka lammeessoo irratti ammootiin hin dararuu hin ta'u. Kana beekaa namni. Doonaa gama shadhiidhaa sitti namoonni dararuuni akkanatti jala baasee sitti maa. Akkama shadhiitiin hin qallatu. Akkaallee qallatu. Abbaa beete sheekas teessisi. Sheekas teessisi abbaa beete sheekas teessisi. Sheeka ana jedhees teessisi. Akkama shadhii jala ol baasee sitti maa. Wallaahi wabillaahi jala. Ustaz amma dubartiin baay'een wanni heerumtuuf amma fakkeenyaaf fedhii hin jira ilmoo argachuu fi fedhii maaf yoo zooro haasawa keessatti waa midhaan nyaata dhabeetiin warra kiyyaasitti dhufe jechoota tokko jira jechoota dubartii keessa. Kanaaf amma namni fuudhuu qabu tokko nama jaartii isaa yoo jaartiin isaa dadhabde yoo humna jaartitti ol ta'e yoo fuudhuu qabu. Akkam jechuun? Quwwaa jechuun fedhiidha miti yoo jaartii
fedhiin isaa fedhii jaartii caalee fedhii jaartii lama sadii qabaatee jaartiin isaa tahin haftu taate ta'uuf hin dandeenye hin dandeenye taate akkam gochuu yoo qabu. duniyaan qabaatiin lammeessoo akkam fuune quwwaa fedhiillee yoo qabaate gaaf sana haasoomu. Jaartii biraan qabaane haasoomu. Duniyaan qabaatiin akkam fuune. Quwwaan isaa yoo fedhiin isaa hamaa ta'e yoo duniyaan qabaatiin akkam fuune. Tanaa qixxeessaan jiru. Maaliif jennaan hadiisa Abii Hureyraa keessatti ibdaa biman ta'uulu jedhe Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam jammari. Nama angootiin hin biman ta'uulu jechuun nama hajaan dirqama sirratti taatu isa qallabu jaartii teetiin qallabi. Achirratti maal jedhe? Abii Hureyraan achirratti talliqni yookaan ganna dhiisi yoo qallaba dhabde jaartiin talliqni yookaan ganna dhiisi yookaan mootiin hin qallaba naa kennisi jettii jennaan Abii Hureyraa gaafatan isii hadiisa Rasuula Rabbiitu jedhe moo talliqni kana simatu jedhe jennaan kiisii kiyyaa baasee jedhe hadiisarraa istinbaata godhadhee Rasuulli hin jenne. Talliqni jetti yookaan yoo qallaba dhabde jaartiin naga dhiisi yookaan qallaba naa kennisi jechuu dandeetti. Kanaaf jaartii qallabuun waajiba dirqama ijmaa'an. Ijoolleellee qallabuun ijmaa'an dirqama. Ijoollee xixiqqoo qallabuun abbarra jira. Ijoolleen gaafa balleeyde yoo warri zaahirii yoo ta'a qallabdu abbarra jira jedhee iyyisanu. Alaa kulli haal ijoollee xixiqqoo qallabuun abbarra jira jaartii qallabuun abbarra jira ijmaa'an. Ijoollee gugurdoo ammoo balleeydee achi baate irra hin jiru. Ta duniyaa ammoo tiniin nama fuudhee irraa achi bahe yoo duniyaan qabaatiin dirqama qallabuun isarratti abbarratti ammallee. Ka fuudhee irraa bahe yoo duniyaan qabaatiin abbarratti dirqama qallabuun mucaasan. Ijoollee xixiqqoo fi jaartii ammoo dirqama ijmaa'an ijmaa qallabuun ijmaa. Anamma abbaa yoo mallaqa hin qabaatin abbaan kiyya na qallabuun dirqama jechuun anaaf ijoollee tiyyallee. Fuutee yoo irraa baatee yoo ati hiyyeessa kateetu taate abbeetirratti dirqama abbeesi qallabuu abbeetirratti dirqama jedhan warri lamaayi. Yoo garuu duniyaa qabaate ammoo dirqamni irraa bu'e. Gaafa balleeyderraa dirqamni abbeetirraa bu'e. Gaafa balleeyderraa dirqamni abbeetirraa bu'e ijoollee xixiqqoo fi haadha manaa qallabuun abbarratti dirqama. Yoo wal gadhiisanillee haadha jaarsaa fi jaartiin ilma san ammootiniin haga waggaa lamaa howleen ji'a irdaa hoosisuu fi isii ammoo da'uun hanga ammoo waggaa tokkoo fi meeqa ji'a sadi laal waggaa tokkoo fi baatii 30 jechuun meeqa? Baatii 30 jechuun meeqa waggaa tokkoo meeqa ji'a ja'a? Gu'iinsi isaa harma gu'iinsi isaa waggaa lama. Aqalliin hamliidhaa ji'a ja'a jedhan baatti gagaratti baatte aqalliin gadi aanaan ji'a ja'a jedhan garatti baatu. Gaafa kana muddaa kana keessatti waajiba qallabuun yoo wal gadhiisanillee taate ilma san qallabuun abbarratti waajiba. Haati yoo harma son hoosisuun waajiba. Waajibaa miti sunnaadha. Yoo wal gadhiisanillee sunnaadha. Garuu yoo gaafa kam waajiba haadharratti gaafa ilmi aanan biraa hodhuu dide aanan nama biraa hodhuu dide aanan haadhaa malee gaafa kana haadharratti dirqama hoosisu dirqama isiiti yookaan sunna abbaa irratti ammootiniin qallabuun ammoo ilma san qallabuun qallabni ilma sanii dirqama abbarratti ujraa haadhaallee kennuu yoo isiin ujraa jette ujraa dirqama irratti. Ani hoosisa ujraa hoonaa kenni jetteen kennuufiin sii galaatama kan. Nagaleera. Asirratti mee gaafii qabdaatam? An gaafii maal qaba isinuu geessitanii umrii nu dheeradha warri gaafii qabda yoo jiraattan ibsi shaanaaf tole anaazar. Ibsisha. Bro, salaam alaikum. Waalaikum salaam. Kam nagaa? Fayyaadha. Sheeki gaafiin an duniyaan qabu jaalalaan dubartiin afur yoo horatte heerumte waan rakkoo qaba yoo fuudhe. Sanuu afur jedha argitanii darajaa isaa. An duniyaan qabu jaalalaan afur jedha. Fuudhame. Oh my God. Fuudhame jecha dabarsa. Ala sheeka fuudhanii isaa kabirallee itti dabalaa igabboon. Jettan mata jara na fuudhune jedhe jaalalaan. Baay'ee ibsishaa dubartii baay'ee jaalataa mee beenisaa fi mucaa dubartiin hundi jaalatti. Irra akkate tafuudhu wallaalee ta'aara. Dura kutaa ishee. Ijoollee salphaa jagabaa seeta dubartii salphaachuma gabaa seeta moo dinnicha gabayaa maddaban seeta dubartii? Timaatima gabaa maddaban seeta moo dinnicha gabaa maddaban seetaati?
Jaalaluma jarri naa qabdu fuudha namni waan takka hin qabu akkam godha. Koo yaa ibsu shan gafatu wali eega taraa tafe. Shari'aan jaalala nyaachisiisiin jenne dirqama qallabuun abbarra jirti. Arrijaalu qawwaamuun haalan isaa jechuun yaquumu hin dhaabata maslahaa warra isaatii fi ijoollee isaatiin ka dhaabatu dhiira jechuu tafsiirri achi. Yoo arbaan duniyaa qabaate hoo arbaan isa jaalatu yoo duniyaa qabaate maslahaa abbaa warraatiin ka dhaabatu dubartiin jedhu. Jara duniyaa qabaaf namni duniyaa. Yaa bagaa baganaa quraanni ammootiin quraana keessatti rabbiin haasawee jira. Yoo ka duniyaa dhabdu taate rasuulillee himanii jiran soomi. Yookaan duniyaa isiitiin afuriimi takkaa fuudhuu hin dandeenye. Takkaan fuutu duniyaa isiitiin afuriimi takkaa. yoo Jaalalummaan akkasuma taa'e. Sheek akkasitti nuu himame galatooma sheek akkasitti. Akkasuma taa'e. laa ilaaha Hariyaa hima. sheekama ayyiri nurratti qabdan absaamii ilaallee fuunaan amma takka dhiyoo kana tamileena takka tuqqaa Ayyiri miti shari'aa sitti himaa jiraan. Ayyiri miti shari'aa sitti himaa jiraan illee ilmatiidhaati. Lubbuun lammeeffadhu sadeeffadhu manaan jette akkuma sitti si haafessitu. Garuu akka shari'aatti deemu. Akka fedhii kiyyaatti hin deemu. Akka aqlii kiyyaatti hin deemu. Gaaffiin qaba isiniif. Warri dhiiraa dhagaa sirri. sheeka haga biyya alaa jiru afur fuudhee gaafa galu yoo takkatti qofatti deebi'oo taawwan hiike. Kun qawl waalummaa. Oh my god. Dhukkee sirra haa qamma isheen. Mee gaaffii gosa hin gaafadhu sheeki. Ayyee maal jetta? Ulfaadha. Amma inni takkatu waan afur fuudhee isin tokko fuudheera moo lama fuudheera moo sadii fuudheera naqo tokkicha afur fuudhanii kana gaafadhaame. Afur wal bira fuudha jedhaa bara abboo afur wal bira fuudha jedhaa bara basanuu jaalalaan afur wal bira fuudhaa jedhaa Sanuu qabeenya ishiitiin fuudhoo. Eessa immoo kaa'ama? Eessa kaa'a iddoo qopheessaa? Argima tokko irratti. Ishaa. Wadhageeffadha. Ibsinya dubbadhu. Sanuu bakka takka sidiin jala argima tokko irratti duniyaa jala. ijoollee dubartii baala isaanaatti si'a ijoollee baala isaanaatti si'a Afur bakka takkatti. Duniyaa bakka takka afuudhuu koo. Anama fakkeenyaaf biyya orma jira haga as jiru afran babbaree fuudhuu hin danda'a asitti fuudhee alla bullee hin danda'a gaafa asii boolee ga'u sadi hiikee takkatti yoo galate hoo. faranjii jala oolta haasawaa faranjii baratte akka itti haasa'u argite faranjii jala oolta booleen geettee gatta gaafa obboleettii ta'e akka godhaniin jaalatta gaafa obboleettii ta'e akka godhaniin jaalatta karatti gatan booleen ga'anii tulfeessitee gattaa gootti. Sheeka waliigalteedhani bar. Hin jiru waliigalteen akkana. Waliigalteen sharxiin lama. Sharxii sahiyaa fi sharxii faasida jira. Sharxiin faasida sharxiin shari'aan gaaxxamne hin fudhatamu. Sharxiin shari'aa gaaxxamu bicha fudhatamu. Sharxiin lama. Qaayidaallee si qaraan abboo sharxii sahiyaa fi sharxii fayyaa ta'uu fi sharxii fayyaa hin taane jira. Sharxii fayyaa hin taane awwalumaa asiin seensiftu shari'aan. Booleen geettee gattaa qoy. Maal ittiin tanii isaan maal haasaa jiran qoya. Faranjii jala oola. Mee gaaffii haa gaafadhu Faranjii jala oola akka itti haasa'u. Galatoomaa Ayyee. Kuni marti fedhii jaraatiin jarattiin duniyaa qabdi ani fuudhuu qofa. Maal qaba yoo afur akkasii wal bira fuudhu. Shari'atu akkasiin ayyamin jarri duniyaadhaan fuudhi isiin hin jenne. Shari'aan jarri yoo duniyaa qabaatte fuudhi isiin hin jenne. Tunka'ul arbaa. Tunka'ul mar'aa jechuun hadiisni sun hin heerumsiifamti dubartii waa afuriif laalan aadatti. Duniyaa isii nasaba isii ilaalanii aanaa isii ilaalanii zarii isii ilaalanii gosa isii ilaalanii diinii isii ilaalanii tadiinii filadhu ati san keessaa afran san keessaa jedhan duniyaa laaluu jechuunuu jedhan warri akkasitti eeganaa duniyaa laaluunuu jechuu aadatti jechuu sunu aadatti waa afuriif laalan jechuu duniyaa yoo qabaatte yoo duniyaan sunuu bimaa ya'uulu ulee ilaalaniiti gaafa isiin amrii taatu taate dhaalaan isa gayaafi malee amma isaa qallabduufi miti. Waan dhaalu qaba gaafa inni ammootiin isiin duute jaartiin duute jaarsi waan dhaalu qaba. Gama dhaalaatiin eegarii itti deebi'aa san laalan.
أما أستاذ يو أما أستاذ ميوتو قرأ ترى كمان أستاذ يو أنا أما الدنيا قبل الدنيا يصير على إنها بسين دول تجري oso fuudhe oso eegu oso isin hundin andura du'e kisaare moo kisaare sunu hadiisni akkasii isiin jedhe duraan aadatti akkasii fuudhan jechuu malee duniyaa qabaatti duniyaa yoo isii qabaatte fuudhi jechuu miti yaa kii